Ibiddi bosonaa kanaan dura hin argamnee fi balaa guddaa geessisu wal duraa duubaan Los Angeles barbadeesse. Seenaa Kaalifoorniyaa keessatti ibiddi baay'ee balleessuu ta'eera. Qabxiileen ijoon kanneen akka iskeelii badiinsaa, dhiibbaa namaa, tattaaffii yeroo muddamaa, dhiibbaa siyaasaa fi dinagdee irraan gaheera. Ibiddi kiiloomeetira iskuweerii 240 yoo ta'u, manneen akka manneen daldalaa, manneen barnootaa, baankotaa fi manneen kitaabaa uummataa dabalatee gamoowwan 10,000 ol barbadaa'eera. Ibiddi guddaan Aayitanii fi Paalaasaadis keessatti gamoo 5,000 hanga 5,600 ol barbadeesse. Kasaaraan waliigala tilmaamame $50 biliyoona hanga biliyoona 135 gidduutti argama. Yoo xiqqaate lubbuu namoota 10 oli kan ajjeese yoo ta'u, namoonni 360 ol baqachuuf dirqamaniiru. Qabeenyi beekamoo fi namoota siyaasaa akka Kamaala Haarisii fi Eelon Maaskii dabalatee qabeenyi beekamoo hedduun barbadaa'eera. Humna dabalataa naannoo ala jiran dabalatee namoonni ibidda dhaamsan 7,500 ol ibidda kanaan wal'aansoo qabaa jiru. Rakkoowwan jiran hanqina bishaanii kan dabalatu yoo ta'u, kunis harkifannaa ibidda dhaamsuu fida. Naannolee balaa kanaan miidhaman kan akka Paalaasaadis fi Aayitan keessatti uggurri sochii kaa'ameera. Dhaabbanni fiilmiin Hooliwud keessatti hojjetamu dhaabbateera. Bakki bashannanaa Yuunivarsaal Istiidiyoos cufameera. Itti aanaan pirezidaantii biyyattii Kamaalaa Haarisii fi pirezidaantii Joo Baayiden dabalatee namoonni siyaasaa sababa balaa kanaan imala addunyaa haqaniiru. Ibiddi kun mootummaa keessatti saaxilamummaa kan saaxile yoo ta'u, Rippaabilikootaa fi Dimokiraatawaa gidduutti waldhabdee siyaasaa cimaa uumeera. Ibiddi kun ammallee sochiirra jira. Aangoonnis to'achuuf rakkachaa jiru. Kunis seenaa Kaalifoorniyaa keessatti balaa gatii guddaa baasuu keessaa tokko ta'uu isaa ibsameera. Barreeffamni kun jalqabu weerara ibidda jiraattota biratti sodaa guddaa uumuun eeruun ibseera. Manneen Kamaalaa Haaris kan bahaa Los Angeles keessatti argamu jiraattonni naannoo sanaa rifachuudhaan baqachuu isaaniitiin addatti miidhamaniiru. Kun qilleensa cimaa fi obomboleettiidhaan kan bobba'e yoo ta'u, haala qilleensa lubbuu namaa balaa irraa buusuun walqabatee kutaalee magaalaa Los Angeles keessatti ajajni akka baqatan taasiseera. Manneen jireenyaa fi manneen daldalaa 400,000 ol humna dhaban. Adda durummaan Veenturaa fi Los Angeles keessatti. Kaalifoorniyaa Edison nageenya hawaasaaf jecha maamiltoota 148 ol kan addaan kute yoo ta'u, dabalataan 400 ol dabalataaf addaan cituulleen karoorfameera. Kaalifoorniyaa Edison akka ibsatti humni ibsaa addaan cituun yeroo haala qilleensa balaafamaa ta'etti sirna elektirikii ibidda haaraa akka hin kaasneef tarkaanfii of eeggannoo akka ta'e ibsaniiru. Dhaabbatichi balaa ibiddaa dabalataa salphisuuf addaan ciccituun kun yeroodhaaf ta'uu isaa cimsee ibseera. Kunis damee dhuunfaa fi mootummaa irratti dhiibbaa kan uumudha. Mootummaan USA ibidda to'achuu fi namoota miidhaman gargaaruu irratti xiyyeeffate. Hanga ammaatti ibiddi kun lubbuu namoota 10 ol galaafate. Namoota 10,000 lakkaa'aman Los Angeles keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'eera. Balaan kun ollaa barbadeessee lammiilee sodaa yeroo hunda keessa galcheera. Qilleensi Saanta Anaa ciminaa ho'aa fi gogiinsa isaatiin kan beekamu, ibiddi saffisaan kibba Kaalifoorniyaatti akka babal'atu haala gaarii uumeera. Qilleensi Saanta Anaa ibidda kana jabeessuun to'annaa jala ooluu akka hin dandeenye taasiseera. Manni Kamaalaa Haaris kan Maalibuu qabeenya kananiin qarqara galaanaa jiru gara caccabaa gadi bu'e. Ibiddi kun manneen fi manneen naannoo magaalaa Los Angeles irratti miidhaa bal'aa geessise yoo ta'u, ho'a ol ka'aa, qilleensi cimaa fi gogiinsa yeroo dheeraatiin kan hammate ta'uu ibsameera. Xiyyaarri bishaan cobaaf fayyadamu dabalatee namoonni ibidda dhaamsan carraaqqii cimaa taasisanis ibiddi kun babal'achuu itti fufe. Aangoonni barbadaa'uu dabalata sodaachuun naannoo dabalataaf ajaja baqachuu kennaniiru. Qilleensi boqonnaa hin qabne fi haala qilleensa hamaa ta'een walqabatee namoonni ibidda dhaamsan qormaata kanaan dura hin argamne isaan mudateera. Ibiddi kun dinagdee biyya keessa irratti dhiibbaa guddaa kan uume yoo ta'u, sababa ibsaa addaan cituu fi barbadaa'uutiin manneen daldalaa cufamuu isaanii ibsameera. Jiraattonni gara 300 ta'an humna ibsaa malee kan hafan yoo ta'u, 200 ta'an ammoo tajaajila quunnamtii dhaabaniiru. Geejjibni illee addaan citee kan ture yoo ta'u, baaburri naannoo balaan kun itti mudatetti dhaabbate. Ibiddi amma mudate seenaa Kaalifoorniyaa keessatti kanneen gaaga'ama guddaa geessisan keessaa tokko yoo ta'u, kasaaraa meeshaa fi namaa guddaa geessiseera. Haalli qilleensa hamaan, qilleensa cimaa fi ho'i ol ka'a dabalatee tattaaffii ibiddaa dhaamsuu, walxaxaa fi babal'iinsa ibiddaa ni dabala. Akeekkachiisni alaabaa diimaa haalli kun murteessaa ta'uu fi of eeggannoo cimaan akka barbaachisu hubachiisaniiru. Ibiddi kibba Kaalifoorniyaatti mudate balaa naannoo fi namaa kan uume yoo ta'u, badiinsa bal'aa fi buqqa'iinsa bal'aa fideera. Tattaaffiin ibidda dhaamsuu itti fufee jiraatus haalli qilleensa hamaa fi saffisaan babal'achuu ibidda qormaata guddaa ta'e itti fufeera. Kunis of eeggannoo dammaqinaan fi deeggarsa hawaasaa akka barbaachisu ibsameera. Ibiddi kiiloomeetira iskuweerii 240 yoo ta'u, manneen akka manneen daldalaa, manneen barnootaa, baankotaa fi manneen kitaabaa uummataa dabalatee gamoowwan 10,000 ol barbadaa'eera. Ibiddi guddaan Aayitanii fi Paalaasaadis keessatti
Gamma 5,000 hanga 5,600 ol barbadeesse. Kasaaraa waliigala tilmaamame doolaara biliyoona 50 hanga biliyoona 135 gidduutti argama. Yoo xiqqaate lubbuu namoota 10 oli kan ajjeese yoo ta'u namoonni 360 ol baqachuuf dirqamaniiru. Qabeenyi beekamoo fi namoota siyaasaa akka Kamala Harris fi Elon Musk dabalatee qabeenyi beekamoo hedduun barbadaa'eera. Humna dabalataa naannoo ala jiran dabalatee namoonni ibidda dhaamsan 7,500 ol ibidda kanaan wal'aansoo qabaa jiru. Rakkoowwan jiran hanqina bishaanii kan dabalatu yoo ta'u kunis harkifannaa ibidda dhaamsuu fida. Naannolee balaa kanaan miidhaman kan akka Palasaayidis fi Aayitan keessatti uggurri sochii kaa'ameera. Dhaabbanni fiilmiin Hooliwud keessatti hojjetamu dhaabbateera. Bakki bashannanaa Yuunivarsaal Studiyoos cufameera. Itti aanaan pirezidaantii biyyattii Kamala Harris fi pirezidaantii Joo Baayiden dabalatee namoonni siyaasaa sababa balaa kanaan imala addunyaa haqaniiru. Ibiddi kun mootummaa keessatti saaxilamummaa kan saaxile yoo ta'u Rippaabilikootaa fi Dimokiraatawaa gidduutti waldhabdee siyaasaa cimaa uumeera. Ibiddi kun ammallee sochiirra jira. Aangoonnis to'achuuf rakkachaa jiru. Kunis seenaa Kaalifoorniyaa keessatti balaa gatii guddaa baasuu keessaa tokko ta'uu isaa ibsameera. Barreeffamni kun jalqabu weerara ibidda jiraattota biratti sodaa guddaa uumuun eeruun ibseera. Manneen Kamala Harris kan bahaa Los Angeles keessatti argamu jiraattonni naannoo sanaa rifachuudhaan baqachuu isaaniitiin addatti miidhamaniiru. Kun qilleensa cimaa fi obomboleettiidhaan kan bobba'e yoo ta'u haala qilleensa lubbuu namaa balaa irraa buusuun walqabatee kutaalee magaalaa Los Angeles keessatti ajajni akka baqatan taasiseera. Manneen jireenyaa fi manneen daldalaa 400,000 ol humna dhaban. Adda durummaan Veenturaa fi Los Angeles keessatti. Kaalifoorniyaa Edison nageenya hawaasaaf jecha maamiltoota 148 ol kan addaan kute yoo ta'u dabalataan 400 ol dabalataaf addaan cituulleen karoorfameera. Kaalifoorniyaa Edison akka ibsatti humni ibsaa addaan cituun yeroo haala qilleensa balaafamaa ta'etti sirna elektirikii ibidda haaraa akka hin kaasneef tarkaanfii of eeggannoo akka ta'e ibsaniiru. Dhaabbatichi balaa ibiddaa dabalataa salphisuuf addaan ciccituun kun yeroodhaaf ta'uu isaa cimsee ibseera. Kunis damee dhuunfaa fi mootummaa irratti dhiibbaa kan uumudha. Mootummaan USA ibidda to'achuu fi namoota miidhaman gargaaruu irratti xiyyeeffate. Hanga ammaatti ibiddi kun lubbuu namoota 10 ol galaafate. Namoota 10,000 lakkaa'aman Los Angeles keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'eera. Balaan kun ollaa barbadeessee lammiilee sodaa yeroo hunda keessa galcheera. Qilleensi Saanta Anaa ciminaa ho'aa fi gogiinsa isaatiin kan beekamu ibiddi saffisaan kibba Kaalifoorniyaatti akka babal'atu haala gaarii uumeera. Qilleensi Saanta Anaa ibidda kana jabeessuun to'annaa jala ooluu akka hin dandeenye taasiseera. Manni Kamala Harris kan Maalibuu qabeenya kananiin qarqara galaanaa jiru gara caccabaa gadi bu'e. Ibiddi kun manneen fi manneen naannoo magaalaa Los Angeles irratti miidhaa bal'aa geessise yoo ta'u ho'a ol ka'aa qilleensi cimaa fi gogiinsa yeroo dheeraatiin kan hammate ta'uu ibsameera. Xiyyaarri bishaan cobaaf fayyadamu dabalatee namoonni ibidda dhaamsan carraaqqii cimaa taasisanis ibiddi kun babal'achuu itti fufe. Aangoonni barbadaa'uu dabalata sodaachuun naannoo dabalataaf ajaja baqachuu kennaniiru. Qilleensi boqonnaa hin qabne fi haala qilleensa hamaa ta'een walqabatee namoonni ibidda dhaamsan qormaata kanaan dura hin argamne isaan mudateera. Ibiddi kun dinagdee biyya keessa irratti dhiibbaa guddaa kan uume yoo ta'u sababa ibsaa addaan cituu fi barbadaa'uutiin manneen daldalaa cufamuu isaanii ibsameera. Jiraattonni gara 300 ta'an humna ibsaa malee kan hafan yoo ta'u 200 ta'an ammoo tajaajila quunnamtii dhaabaniiru. Geejjibnilleen addaan citee kan ture yoo ta'u baaburri naannoo balaan kun itti mudatetti dhaabbate. Ibiddi amma mudate seenaa Kaalifoorniyaa keessatti kanneen gaaga'ama guddaa geessisan keessaa tokko yoo ta'u kasaaraa meeshaa fi namaa guddaa geessiseera. Haalli qilleensa hamaan qilleensa cimaa fi ho'i ol ka'a dabalatee tattaaffii ibiddaa dhaamsuu walxaxaa fi babal'iinsa ibiddaa ni dabala. Akeekkachiisni alaabaa diimaa haalli kun murteessaa ta'uu fi of eeggannoo cimaan akka barbaachisu hubachiisaniiru. Ibiddi kibba Kaalifoorniyaatti mudate balaa naannoo fi namaa kan uume yoo ta'u badiinsa bal'aa fi buqqa'iinsa bal'aa fideera. Tattaaffiin ibidda dhaamsuu itti fufee jiraatus haalli qilleensa hamaa fi saffisaan babal'achuu ibidda qormaata guddaa ta'e itti fufeera. Kunis of eeggannoo dammaqinaan fi deeggarsa hawaasaa akka barbaachisu ibsameera.